Hi, nagaa jirtu ani Dirribaa Ayyaleen jedhama. Har'as barumsa keenya giraamarii afaan Ingilizii mata duree olii galaa English Grammar Explained in Afaan Oromoo jedhuun walitti deebineerra. Tarii namoonni hanga ammaatti barumsa kana hin argin yookaan hin hordofin jirtan yoo jiraattanii hanga ammaatti barumsa kutaa 3 mata dureedhuma olii galaa nama dubbadhe irratti walii wajjin ilaalleerra. English Grammar Explained in Afaan Oromoo mata duree olii galaa jedhu kana jalatti egaa mata duree tokko addumaan qabannee parts of speech jedhama. Parts of speech jala mata dureewwan adda addaatu jiru maal jechuudha isa jedhu ilaalle isa keessaa qabxiiwwan adda addaa 8 parts of speech mata duree jedhu jala jiran keessaa waa'ee naawonii ilaalaa jirra. Naawonii jalas immoo naawonota gosa adda addaa akka jiran ilaallee darbineerra. Isa kana warri hangammaatti hin argatin jirtan gara duubaatti deebitanii YouTube irraa YouTube chaanaalii maqaansaa Dirree Afaanii Tube isa jedhu jala barumsa kana hordofuu dandeessu jechuudha. Egaa parts of speech jala qabxiiwwan adda addaa 8 jiran keessaa isa jalqabaa waa'ee naawonii ilaalaa jirra. Naawonota akaakuu adda addaas akka jiran barumsa keenya kutaa tokkoffaa keessatti ibsine isaan keessaa 3 ilaalleerra. Kutaa arfaffaan har'aa waa'ee countable nouns jechuudha kan nuti ilaallu. Waa'ee countable nouns kan nu wajjin ilaallu har'aa. Hanga ammaatti yeroo waa'ee naawonota ilaalaa turre fakkeenyaaf yeroo proper noun ilaalle proper noun maal jechuu akka ta'e qofaatti ilaalleerra. Common noun jechuu yeroo ilaalle qofaatti eenyummaa isaa ilaalle fakkeenya wajjin ilaalleerra. Itti fufnee abstract noun isa jedhus yeroo ilaalle eenyummaa isaa wajjin ilaallee turre. Yeroo waa'ee countable noun ilaallu ammas qabxii tokkotti daballee har'a lamaan isaa ilaaluuf yeroo nu ga'uu dhiisuu waan danda'uufan waa'ee dhuma countable nouniin dubbadda. Garuu yeroo waa'ee countable noun ilaaluudhaaf adeemnu uncountable noun isa jedhus hanga tokko yaada isaa walittiin yoo ilaalleef immoo caalanuuf hubatamuu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma nama dubbachuudhaaf yaalee naawononni warra kaan qofaatti eenyummaa isaanii ilaalaa dhufneerra. Yeroo waa'ee countable fi uncountable noun bira geenyu garuu wanti adda isaan godhu naawonotuma jiru jedhaman hunduma isaanii naawonotuma maqaa qabaatanii jiru jedhaman mara bakka lamatti addaan qoodu. Maal jedhaa yookaa naawoniin jiru isa lakkaa'amuudha yookaa countableedha. Naawonii dhumti kamiyyuu taanaan yookaan immoo uncountabiliidha hin lakkaa'amu. Bakka lamatti naawonota addaan qoodanii warra kaanidha warri kun immoo jechuudha. Naawonotuma jiran hunda isaanii yookaan hin lakkaa'amu jedhu yookaan hin lakkaa'aman jedhu. Har'a gaaddumaan akkuma dubbachuudhaaf yaalee waa'ee countable nouniti kan nuti ilaallu. Hin lakkaa'amu jechuun maal jechuudha isa jedhuti walii wajjiniin ilaalla. Fakkeenyaaf qabxiiwwan amman itti fufee tarreessu qabxii 6 tokko irratti hundoofnee waa'ee countable noun ilaalla har'aa jechuudha. Fakkeenyaaf countable noun amala isaa eenyummaa isaa ittiin beekuudhaaf inni jalqabaa countable nouns are nouns that can be counted. Maal jechuudha isa jedhuuf of dandeessisee dhuma itti fufnee mata duree mataa isaa danda'e jalatti ilaalla. They have singular and plural form jedha. Maal jechuudha inni kun immoo singularii fi pluralii ta'anii waamamuu barreeffamuu danda'u isa jedhu immoo itti fufnee ilaalla. We can use a number lakkoofsa gargaaramuu dandeenya yeroo barreessinu a yookaan an before a noun. Countable noun dura jarreen kana sadan gashinee gargaaramuu dandeenya yeroo barreessinu jechuudha. Inni taanu singular verbs are used with singular countable nouns. Waa'ee verbii dubbata iddoo kanatti immoo nouniin yeroo barreessinu singularii ta'e qeenxee ta'e verbii singularii fudhataa jedhanni kun immoo plural verbs are used with plural countable nouns jedha. Nouniin plurarii yookaan baay'ee ta'e immoo verbii plurarii ta'e akkuma naawonummaa isaatiitti fudhataa jedhee dubbatanni kun immoo qabxiiwwan kana gaa tokko tokkoon itti fufneeti ilaalla. Ammas qabxii tokkotti daballee yoo ilaalle akkuma dubbachuudhaaf yaale jalqaba irratti countable nouniif uncountable nouniin bifattiin yeroo barreessinu
jechoota inni tokko qofaadhumatti itti gargaaramu qaba. Jechoota lamaan isaan immoo itti gargaaraman qabu. Addumaan immoo uncountable'inis qofaasaatti immoo kan isa duwwaaf itti gargaaramnee barreessinus immoo jiru. Fakkeenyaaf countable noun yeroo barreessinu jechoonni yookaan qubeewwanis ta'uu danda'u gabatee diimaa kana keessa jiran countable noun qofaaf dhimma itti baana. Yeroo countable noun warra ta'anii nounota warra lakkaaman yeroo barreessinu dhimma itti baana. Fakkeenyaaf an yookaan lakkoofsa number jechuun lakkoofsa 1 2 3ti. Manii jecha jedhu few fi a few jedhu kana yeroo countable noun barreessinu nounota warra lakkaaman yeroo barreessinu qofa dura galchinee dhimma itti baana. Kan biraan countable nounif uncountable nounif immoo lamaan isaaniif walqixa akka barbaannetti isaan kana gabatee magariisa keessatti barreeffamee jiru kana immoo lamaan isaaniif iyyuu dhimma itti ba'uu dandeenya. Countable noun yeroo barreessinus uncountable noun yeroo barreessinus fakkeenyaaf both inni jedhu kuni lamaan isaaniif kan hojjetudha. Jecha zee jedhu some, any, no, a lot of, lots of, enough, plenty of isaan jedhu kan ammoo lamaan isaaniif dhimma itti baana. Akkuma countable nouniin gabatee diimaa isa jalqabaa keessatti kan countable nounii qofaatti jiru uncountable nouniin immoo otuu countable nouniif hin qoodin yeroo barreeffamu isa qofaadhaaf jechoonni nu itti dhimma itti baanus immoo jiru. Much, a little bit of isaan kan ammoo non count warra ta'aniif dhimma itti baanaa jechuudha. Arragaa waa'ee uncountable ilaallu waan ta'eef warra gabatee kana lamaan yeroo yeroon isaa dhufu qabxii isa dhumaa goone ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma gaa qabxiiwwan warra jalqaba tarreessine tokko tokkoon immoo gaggabaabsine gara ilaaluutti taceenu. Maal jedha qabxiinni jalqaba? Are nouns that can be counted jedha. Countable nouniin nounota warra lakkaa'amanidha. Maal jechuudha kun? Qabxii tokkotti daballee lamaan isaa walitti qabnee ilaalla. They have singular and plural form. Tokko countable nouniin nounota yookaan wantoota nouniin maqaadhaa jennee wantoota warra lakkaa'amanidha. Akkasumas immoo singulaariif pluraalii qabu. Qeenxee ta'us baay'ee ta'us danda'u jedha. Mee yeroo baay'ee waa'ee countable nounii kana yeroo ka'u jechootatti tarreeffama. Walumatti nam'ee kan namaas, kan bineensaas, kan wantootaas, kan wantoota garaagaraa wal keessa barreeffama. Garuu eenyu fa'itu akka seera giraamerii afaan Ingiliziitti countable noun jedhamee giruuppiidhaan yookaan immoo gareedhaan adda qoodamee lakkaa'amuu danda'a. Jennee yoo ilaallee fi cal jennee jecha tarreessineedhuma kaa'urraa akkaataa garee isaaniitiin kaa'uu yaaluunis hin danda'ama. Fakkeenyaaf countable noun jennee warra waamnu keessaa tokko garee namaati. Persons inni jedhu yookaan namoonni hin lakkaa'amu. Akkas jechuun maa inni? Tokko lama sadii jennee nama lakkaa'uu hin danda'ama. Fakkeenyaaf booyii tokko, booyii lama, booyii sadii jechuun hin danda'amaa jechuudha. Qabxiin itti aanee jiru maal jedhaa? Countable nouniin pluraalif singular formii qabu jedha. Amma addanatti booyin tokko booyis inni immoo lama ta'ee jechuudha. Teacher barsiisaa nama fakkeenyaaf teacheriin. Teachers inni jedhu immoo baay'ee ta'ee jechuudha. Studentiin nama studentsiin baay'eedha. Atleetiin nama atleetsiin baay'eedha. Dookteriin nama dooktersiin baay'eedha. Gareen nama lakkaa'amuu danda'a jechuudha. Gareedhaan eenyufaatu lakkaa'amuu danda'a isa jedhu yoo keenyaaf jecha kan nuti kana dubbachaa jiru. Bakkeewwan adda addaas lakkaa'amuu danda'u. Fakkeenyaaf akkuma dubbanne singulaaris pluraalis qabu. Shop fakkeenyaaf shoppii tokko ta'uu danda'a. Shops yeroo baay'atu immoo pluraalii gochuu dandeenya. Park tokko parks. Office zoos. Countries bakkeewwan ta'anii isaan kunis singulaaris pluraalis qabu. Tokko immoo warra lakkaa'aman keessaa tokko kan namaati jennee garee namaati jennee lammaffaa bakkeewwan adda addaati jennee itti fufee wantoota fakkeenyaaf waan akka maaliifaa things. Watch sa'aatii pluraalis qaba. Table minjaala tokko tables. Knives, cars, shoe'n tokko yeroo baay'ee kophee tokko qeenxee isheeti shoes baay'eedha.
inni kunis waan akaakuu wantoota keessaa immoo bifa kanaan lakkaa'amuu warri danda'an isaan kanaaf kana jalatti gaa hedduu isaanii tarreessuun hin danda'ama. Hangammaatti namni lakkaa'amuu danda'a. Bakkeewwan adda addaa bifa kanaan jiran lakkaa'amuu danda'u. Wantoonni sadaffaa irratti keenya bifa kanaan jiran lakkaa'amuu danda'u. Itti fufee immoo bineensonnis lakkaa'amuu danda'u. Fakkeenyaaf doog, saree, saroota, adurree, adurroota, leenca, leencota, hayyinaa, waraabessa, waraabessoota, raat, antuuta, antuuta baay'ee. Isa jedhu kanaa bineensonnis lakkaa'amuu danda'u. Giruuppii isaanii bifa kanaan yoo adda baafannee yeroo barreessinuu dura isaanii jalqaba irratti maal faa gashinee yeroo barreessinuu jarreen kanatti dhimma baanaa isa jedhu hubachuun hin danda'amaa jechuudha. Itti fufee maal jennee ture jalqaba yeroo qabxiiwwan ja'an tokko tarreessine jalqaba irratti isa ibsaa jirra waan ta'eef we use a, an or a number before the nouns to indicate their number. Baay'ina isaanii ibsuudhaaf akka eenyummaa naawonii sanaatti baay'ina naawonii sanaa irratti hundoofne yookaan eetti gargaaramuu dandeenya. A, an yookaan immoo lakkoofsa jechuun tokko lama sadii jennee gargaaramuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf akkeenyi tokkoffaan a boy amma mucaa dhiiraa tokkicha jira waan ta'eef a boy jenne. Kan nuyi gargaaramneef egaa beekamaadha. Jalqabni jecha sanaa yoonni konsonantiidhaan jalqabee eetti gargaaramna singulaarii ta'e countable noun jechuudha. Yoonni baay'eedha ta'e immoo akka baay'ina isaatiitti ibsuu dandeenya. A shop fakkeenyaaf suuqii baay'een isaa immoo 3 shops 4 shops. Egaa naawonii yeroo inni pluraalii ta'u maal faatti daballaa isa jedhu immoo ilaaluu hin danda'ama akkasumatti jechuudha. Sadaffaan an wanti jedhu gaarratti keenya turre an apple maaliif jecha appilii jedhuuf yookaan naawonii yookaan immoo maqaa appilii jedhuufi anii gargaaramne. Jalqabni qubee isaatii vaawoliidhaan jalqabe waan ta'eef vaawoliin jalqabuu qofa otoo hin ta'in singular naawoniidha waan ta'eef singular naawonii ta'ee jechi tokko yookaan naawoniin tokko yeroo inni vaawoliidhaan jalqabu anii gargaaramnaa jechuudha. Yoo baay'ate immoo akka baay'ina isaatiitti ibsuun hin danda'ama. A shoe maaliif kophee tokkicha yoo inni baay'ate immoo 10 shoes 4 shoes jechuun hin danda'ama jechuudha. Itti gargaarama isaa ilaalchisee kana fakkaata. Addanatti immoo qajeelfamni kan biraan singular verbs are used with singular countable nouns. Waa'ee verbii dubbata. Akka baay'inaa naawunichaa irratti hundoofne naawuniin sun yoo singulaariidha ta'e yoo qeenxeedha ta'e yoo tokkicha ta'e verbiin nuti isaaf gargaaramnus singulaarii ta'utu irra jira jedhanni kun immoo fakkeenyaaf the dog is running doogii jennam doogii tokkicha jira kanaafi verbiin keenya wantichi immoo egaa gara teensiitti yeroo dhuunsa kana booddee ilaaluu dandeenya. Tokkichuma qofaa fiigaa jira saree tokkicha fiigaa jira waan ta'eef naawoniin keenya singulaariidha waan ta'eef verbiin keenya isheen easy jettus singulaariidha jechuudha. Kanaaf countable naawoniin singulaarii ta'ee verbi singulaaritii ta'e fudhataa jechuudha. The apple is ripe appleichi bishaataadha. Appilii tokko kanaafi verbiin keenya singulaariidha jechuudha. A guest is coming keessummaan dhufaa jiru tokko kanaaf singular verbii gargaaramne jechuudha. Countable nouniin keenya singulaariidha waan ta'eef verbiin keenya singulaariidha jechuudha. Faallasa kanaa immoo yoo nouniin keenya yoo countable nouniin keenya pluraaliidha ta'e yookaan immoo wanti nuyi maqaadha jennee barreessinu baay'eedha ta'e pluraaliidha yoo ta'e verbiin keenyas duukaa pluraalii ta'a jechuudha. The dogs are running. Amma dogs jechuun baay'ee waan ta'eef verbiin keenya si duukaa isa baay'ee ibsu ta'utu irra jira kanaaf arrii gargaaramne malee fakkeenyaaf the dogs is yoo jenne hin ta'u sababiin isaa seera afaan ingiliziitu nu dhowwa. Countable plural countable nounsiin plural verbii fudhachuutu irra jira wajjin adeemuutu irra jira jedhe waan ajajuuf. The apples are ripe appiloonni sun bishaatoodha. The apples is jechuun dandeenyu jechuudha. The guests are coming akkasuma guests plural noun countable nounidha verbiin keenya ariinis pluralidha jechuudha.
yeroo barreeffamu gaa bifa kanaan yoo barreeffame malee fakkeenyaaf gaarraatti ol deebinee fakkeenya isaa kan jalqabaa keessaa the dog is running dog jechi jedhu tokko the dogs are running yoo jenne the dog are running yoo jenne hin ta'u jechuudha. Itti fufnee jechoonni saanduqa kana keessa jiran gaarraatti akkuma tuqnee dabarree turre countable noun qofaaf gargaaru. Inni jedhu yoo noun keenya countable noun keenya singularii ta'e gargaaramna. Akkasuma yoo countable noun keenya singularii ta'e jechi qubeen isheen jalqabaa immoo voweliidhaan jalqabdi ta'e immoo ani gargaaramuu dandeenya. Yoo countable noun keenya immoo egaa singularis pluralis ta'uu danda'a lakkoofsa gargaaramuu dandeenya 1 2 3 jennee gargaaramuu dandeenya jechuudha. Kanaan achi immoo many few a few isa jedhu kana immoo akkuma fakkeenyammaa keenya jiru kana keessatti arguu dandeenyu fakkeenyaaf tokkoffaan many students passed the test jedha. Barattoonni baay'een qormaata darbanii. Few students passed the test. A few students passed the test. Jarreen kana countable noun qofaadhaaf gargaaramna. Uncountable nounidhaaf gargaaramuu hin dandeenyu. Isaan kana immoo warra amma gabatee magariisa keessatti barreeffaman kana yoo laalle immoo countable nounidhaafis uncountable nounidhaafis gargaaramuu dandeenya. Akka baay'ina isaa akka eenyummaa isaatiitti dhimma itti ba'uu keenyatu murteessa malee jechuudha. Fakkeenyaaf the dog is barking. Dog zee jecha jedhu yoo laaltanii fi asii countable noun wajjin hin gargaarame. Fakkeenyaaf doogin countable nounidha waan ta'eef. Lammaffaa irratti zeedhuma jecha jedhu immoo yoo laaltanii uncountable noun wajjin dhimma itti ba'aa jirra. Sababiin isaa the weather is hot. Weatheriin uncountable nounidha. Sadaffaa jecha some jedhu. Some countries are rich in natural resources. Country'n countable nounidha. Samii countable noun wajjin hin gargaarame. Arfaffaa irratti I need some money. Samiidhuma jecha jedhu immoo lakkoofsa sadaffaa irratti countable nouniif gargaarame addanatti immoo uncountableidhaaf hin gargaarame. Sababiin isaa money inni jedhu uncountableidha waan ta'eef. Shanaffaa any of the tourists can speak afaan Oromoo jedha. Fakkeenyaaf tuuristiin countableidha. Kanaaf any gargaarameera. Ja'affaa irratti immoo any of the information is true. Informationiin immoo uncountable garuu any gargaarameera. Lamaan saafiyyuun ta'a jechuudha. A lot of soldiers are not willing to fight. Soldiersiin countable pluralidha. A lot of maalittiin gargaarame countable noun wajjin hin gargaarame. Saddeettaffaa irratti immoo a lot of isuma jedhu kana they allocated a lot of money towards education. Maniin immoo uncountable jechuudha. Kanaaf jechoota gabatee keessatti argaman kana akka maalummaa naawnoota keenya irratti hundoofne pluralis haa ta'u singularis haa ta'u kan countable noun dhimma itti ba'uu dandeenya akkasuma uncountable nounidhaafis dhimma itti ba'uu dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee barreeffama keessatti namootatti bitaa galuu uumu isaan kun waan ta'eef eeggannaadhaan yoo hubanne itti gargaaramuun isaa baay'ee salphaa ta'uu isaa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa waa'ee countable noun ilaalchisee barumsi keenya guyyaarraa kan hangammaatti ture fakkaata. Barumsa kana yoo akka share gootan social media keessan garaagaraa irratti akkas jechuun yeroo tokko anaaf jedhamee miti kan barumsa kana sheerii goone akka namoota bira ga'uuf gochuun kan nurra jiru dirqama. Sababiin isaa dhimma beekumsaati kun. Beekumsi anamma namaaf ta'a barattootaaf ta'a dhalootaaf ta'a jedhee wantan hamman natti mul'ate yeroon dubbadhu warri kaanis immoo fuudhanii wal harkaa dabarsuu nama gargaara waan ta'eef waan nama gargaaru immoo wal harkaa fuudhanii keessatti hirmaatanii akka nama bira ga'u gochuun yaaduma gaariidha. Kanaaf share yoo gootan bakkuma inni jiruttis like yoo gootan akka viidiyoon barumsa kana yeroo yerootti isin qaqqabuufis immoo subscribe yoo gootan gaariidha jechuun jaalladha. YouTube irraa immoo maqaa YouTube chaanaalii Dirree Afaan YouTube jedhuun yoo seentan immoo waliigala barumsan yeroo yerootti dabarsu hordofaa deemuu dandeessu. Egaa hangammaatti waan na hordoftaniif fayyaa yaada yoo qabaattan teessuma emailii itti fufee jiru kanaan na quunnamuu dandeessu.
Gaaffis waan garaagaraa yoo jiraate bifa kanaan wal bira ga'uun ni danda'ama jechuudha. Torban ittaanu barumsa mata duree uncountable nouns jedhamuun hanga walitti deebinutti nagaatti turaa galatooma.